Yoo YouTuber haaraa taatee fi view 50 lama qofa argachuu jiraatte viidiyoon kun siif baay'ee barbaachisaa ta'uuf deema. Sababni isaas carraan ati tokko lama yookaan tarii dogoggora 5 kana hunda chaanaal keessan guddachuu irraa dhowwaa jiran kanarratti hojjechaa jirta ta'uu danda'a. Kunis dogoggora tasaa kan akka setting chaanaalii jijjiiruu yookaan taag dabaluu kan namni hundi beekuu qofaa miti. Kun dogoggora qabatamaa 5 kan YouTuberoonni baay'een hojjetanidha. I'm sure atillee hojjechaa jirta ta'uu danda'a. Wanti gaariin yoo dogoggora kanneen irraa fagaattan yookaan sirreessitan chaanaal keessan daran guddat. Dogoggora tokkoffaa wrong niche yookaan gosa chaanaalii dogoggoraa filachuu. YouTuberoonni haaraan anarraa eegalee irra caalaan isaanii YouTube chaanaalii isaanii kan jalqaban yookaan mallaqa argachuuf yookaan beekamtii argachuuf. Baay'ee muraasni waa'ee fedhii isaanii kan ta'e kan eegalanidha. Sababa kanaan yeroo baay'ee YouTuberoonni haaraan niishii dogoggoraa filatu. Fakkeenyaaf namni tokko qarshii argachuu yoo barbaade osoo beekumsa teekinooloojii takkaallee hin qabaatin chaanaalii teekinooloojii akka teekii jalqabuu danda'a. Haaluma wal fakkaatu namni tokko beekamtii yoo barbaade tarii chaanaalii reakshinii akka jaabuu osoo dandeettii reakshinii hojjechuu hin qabaatin jalqabuu danda'a. Kanaafuu dogoggorri jalqabaa yeroo niishii filattan kan hin mijoofne yookaan beekumsa isaa hin qabaanne filachuudha. Yoo xiqqaate beekumsa bu'uuraa hanga giddugaleessaa yoo qabaatte malee mata duree tokko keessatti yookaan niishii san keessatti chaanaalii hin jalqabina. Sababni isaas tokkoffaa namoota akka gaariitti beekumsa waa'ee sanaa qaban waliin dorgomuu hin dandeessan. Lammaffaa viidiyoon keessan tokko lama yoo vaayiraal ta'ellee aayidiyaa viidiyoo kanaa caalaatti fuudhuuf ni rakkatu. Akkasumas chaanaalii sana irratti hojjechuun nama hin gammachiisu waan ta'eef. Kanaafuu niish siif mijatu filadhu. Amma gaaffiin jiru akkamitti niishii isaa sirrii filachuu dandeenya kan jedhudha. Salphaa waraqaa fi qalama fudhadhu wantoota ati irratti dandeettii qabdu yookaan fedhii qabdu hunda barreessi. Yaada chaanaalii 4 hanga 5 battalumatti argata. Yoo filmii ilaaluu jaalatta tahe riiviyuu filmii hojjechuu dandeessa. Yoo fedhii saayinsii qabaatte chaanaalii faaktii yookaan kana beektuu jedhu jalqabuu ni dandeessa. Filannoo baay'ee waan jiruuf kan siif ta'u filachuu kee mirkaneessa. Akkasumas wanti ati irraa eegdu niishii keessanitti wal madaaluu qabu. Abjuun keessan YouTube irratti sabskraayibarii miliyoona 1.5 olii qabaachuu yoo ta'e niishii daawwattoota baay'ee xiqqaa qaban filachuu hin qabdu. Dogoggora lammaffaa bad audio yookaan sagalee qulqullina hin qabne. YouTuberri haaraan tokko waan hedduu irratti hojjechuu qaba. Fakkeenyaaf guyyoota jalqabaa isaanii kan akka laayitingii, qulqullina sagalee, qulqullina kaameraa, editingii fi kan kana fakkaatan. Garuu isa kamtu caalaatti barbaachisaa dhoonaan jettan hunda isaanii keessaa sagaleedhaan jedha. Sagalee gaariin hammam murteessaa akka ta'e gahaatti cimsee isiniif himuu hin danda'u. Daawwataan kamiyyuu yoo sagaleen isaa gaarii ta'e viidiyoo qulqullina gadi aanaa editingii giddugaleessaa qabu ilaaluu danda'a. Garuu koontantiin kee baay'ee gaarii ta'us yoo sagaleen gaarii miti ta'e namoonni hin ilaalan. Kanaafuu sagalee sana dafaa sirreessaa. Yoo kana hin taane ati dogoggora guddaa hojjechaa jirta. Garuu maayikiroofoonii yoo hin qabaanne hoo abshir sagalee gaarii waa tokko malee argachuu dandeessa. Bakka sagaleen hin jirretti waraabii bakka akka kaazinaa uffataan guutametti ikoo hir'isuu fi sagalee fooyyessuu si fayyadu filadhu. Tole sun waa'ee sagaleeti. Garuu yoo dogongoratti aanu yoo hojjettan viidiyoo keessan osoo hin ilaalin durallee namoonni jibbuu ni jalqabu. Dogoggora sadaffaa poor branding. Brandii namaa kooppii godhuu yookaan brandii gaarii hin taane jechuun loogoo chaanaal aartii yookaan maqaa chaanaalii dadhabaa qofa qabaachuu miti. Rakkoon kan uumamu yeroo kana hunda YouTuberoota gurguddaa irraa kooppii yoo gootan. YouTuberoonni haaraan hedduun YouTuberoota gurguddaa irraa kooppii gochuun view argatuuf yaadu. Dhugaan jiru garuu faallaa kanaati. Kanaafuu yoo YouTuberoota gurguddaa kooppii gochaa jirtan ta'e brandingii keessan amma tana jijjiira. Dogoggora afuraffaa wrong topics yookaan mata duree dogoggora. Chaanaalii haaraa yeroo ilaalu naannoo % 90 dogoggora toopikii dogoggoraa filachuu kana raawwatu. Kunis view gadaanaa kan fidu view argatanillee view 50 hanga 100 irratti dhaabbata. Toopikiin dogoggoraa gosa lama ta'uu danda'u. Tokkoffaa viidiyoo waa'ee ofii keetii hojjechuu. YouTube irratti yeroo haaraa taate namoonni si ilaaluuf fedhii hin qaban. Yoo waa'ee ofii keetii viidiyoo hojjette hiriyootaa fi maatii kee qofa ilaala malee warri kaan hin ilaalan. Kanaafuu jalqaba irratti waa'ee ofii keetii viidiyoo hojjechuu irraa fagaadhu. Gosti toopikii dogoggoraa inni lammaffaan viidiyoo namni ilaaluu barbaadu hojjechuu dhabu. Waa'ee ofii keetii viidiyoo hojjechuu baattus ammallee viidiyoo namoonni ilaaluu barbaadan yookaan sarchi godhan hojjechuun sirraa eegamu. Viidiyoo bareedaa rakkoo sabskraayibarii keessaniif furan irratti hojjedhaadha gorsi kooti. Kan biraas yaada sammuu keessanittis ni dhufe hunda irratti viidiyoo hin hojjetina. Sababni isaas boodarra maaliif view argachaa akka hin jirre osoo taayitiliin, tambineeliin fi editingiin kee gaariidha ta'eyyuu maaliif view xiqqoo argachaa akka jirtu of gaafata waan ta'eef. Amma dogoggorri itti aanu kun waanan hojjedheedha. Imala YouTube koo waggaa 3 hanga 4 keessatti kan guddina koo gufachiisa. Dogoggora shanaffaa
barachuu malee hojiirra oolchuu dhabuu. Yuutubaroonni haaraan yeroo view hin arganne YouTube irratti deemuun viidiyoo akka how to grow on YouTube, akkaataa view dabalataa argachuu dandeessan, akkaataa subscriberoota baay'ee argachuu fi kan kana fakkaatan search godhu. Viidiyoo akkanaa ilaaluun homaa miti, sababni isaas isaan YouTube keef fooyyessuuf gorsa gatii guddaa qabu kennu waan ta'eef. Garuu rakkoon kan uumamu yeroo kana ilaaltee beekumsa irraa argatte hojii irra hin oolchin kan uumamu. Kanaaf xiyyeeffannoo kenni. Yeroo chaanaaliin kee guddachaa hin jirretti viidiyoo waa'ee YouTube guddisuu irratti kilik gochuun salphaadha. Viidiyoo akkasii fuula jalqabaa keessan irratti yeroo mul'atu sammuun kee waan chaanaalii keessan guddisu of keessaa qabaachuu akka danda'u sitti hima. Kanaafuu ati irratti cuqaasta. Viidiyoo sana gorsa irraa baratte yoo hojiirra oolchite gaariidha. Garuu yuutubaroonni baay'een isaanii scroll gochuu qofa itti fufu. Mee kanas haa gorsu, kun dogoggora guddaa imala YouTube keessan waggootaaf qisaasessuu danda'udha. Kanaafuu yeroo itti aanutti viidiyoo waa'ee akkaataa YouTube irratti guddachuu dandeessan jedhu yeroo ilaaltan of gaafadhaa. Gorsa viidiyoo isa dhumaa ilaalte irraa kenname yoo hojiirra oolchitanii jiraattan of gaafadhaa. Yoo hin taane viidiyoo haaraa kana hin ilaalina. Jalqaba wanta baratte hojii irra oolchi. Viidiyoon haaraa isin qabadee dhufee ture kana fakkaatu ture. Nagaatti.